yeroo tokko walloo wajjin wal loltan, yeroo tokko jimmaa wajjin wal loltan, yeroo tokko wallaggaa wajjin wal loltan. Nama hunda ciniinaa deemaa jirtanii deeggartoonni Jawaar dhaabbadhaa of ilaalaa. Kanammoo sodaa tokko malee isinitti himnaa. Yoo nu sin qajeelchine malee namni biraa sin qajeelchuu hin danda'u. Kanumaan jechuu barbaadaa roobalee guddaa galatoomii yoo siyaasan qabaatan ta'e keessummeessuu dhaggeeffatan jala ta'anii yaada jedhu qabaa galatoomii luula fudhadhu bakka kiyya. Luula. Akkam nagaa fayyaa. Yeroo tokko. Sorry, galatoomaa. Ammaaf ittiin qophoofne. Eeliyaas haa dubbatu amma ittiin qophoofne. Okay, hayyee. Galatoomi garuu hedduu jecha bareedaa jette. Galatoomi. Hayyee carraan kan nu keessanii baay'ee ulfaadha. Akkam nagaa jirtu. Ati maa muddamte namni baay'ee si dura jiraa ture maa muddamte? Akkuma siintiin carraa jirtu. Na baanteeti? Yoo muddamte yoo qabaatte rakkoon hin jiru. Ani gaa? Yaa. Carraan kan nu keessaniif galatoomi. Kan jiru maali beektaa? Nuti nama deeggaruu osoo hin taane yaada deeggarra beektaa? Marroos ta'ee Jawaaris nuuf tokkicha. Akkasumatti illee namni ijoollee Oromoo ta'e hundi nuuf tokko. Wal arrabsoon gartee asirratti gara baanii arrabsan kun silaa xiqqishoo walirraa ibduuba deebitanii bareedana fakkaata. Maaliif akka dhuunfaa waliin lolle wanni kun atis yaada walii galtu waan dhufuuf nama kana yaadaan amansiisuudhaaf yeroo walii kananii jechuudha. Ammoo wal arrabsuun bu'aata kan qabu faayidaas hin qabu bu'aata kan qabu maaliif adduma nama fageessuu yoo dalage malee waan bu'aa takkan dalagu siis ta'ee nuti abbaa fedhe nama gartee yaada isaatti amanne abbaa gadaa haa ta'u Oromoo haa ta'u abbaa fedhe jala deemuudhaaf qophiidha. Maaliif yaada isaa dhageeffannee adeemsa inni itti deemaa dhufe laallee bu'aa isaa laalleeti malee waan jechaan jee yommuu inni gocha jijjiiru dhugaadha jennee fudhannee ifi qabna malee nuti kanas qabnee kana achi qabu tokko isaan hundinuu tokko waan kana ta'eefuu isin asirratti naamusaan wal arrabsoo osoo hin taane walii dhageeffatanii dabareedhaan kaaduu gongoree bakka kanatti kanas sirreeffadhu akkamittiin gongoree yoo jee haala kana akkanaaf akkana jettanii walii ibsuudha malee xinnoo kanatti wal arrabsoo waan irraati xinnoo booda deebi'a kan isin yookaan ilma Oromoo tokkotti. Umura dari kama. Okay, galatoome. Jawaari Abiyyi seetanii jiran Jawaari waan qeeqamu hin fudhataa waan gaafatamu deebisuutti beeka dandeettii qaba jechaadha. Waan nuuf hin tolle Oromoo karaa kanarra hin deemina karaa sanirra deema jenneetoo saba keenyatti himna. Lakki karaa Itoophiyaa Jawaar jedhu san wayyoo jettan karaan kinootii jechaadha. Deema. Ammoo yoo dhuftan nuyi amma maal jennaa mee amma namni Jawaar deeggaru jira as keessa mee walumaan haasofna namni Jawaar jirtu as keessa nan jiraa jedhaan miiti kaafadhu teesti goonayyuu jirtu as keessa deeggara Jawaar Jira Oromoo. Okay, deeggara Jawaar yeemullaa deeggara Jawaar amma nama tokko ol darba namni biraa hoo akkasi gargaaraniif. Namni biraa jirtu as keessa hin jirtan. Okay. Ani fakkeenya fi tiimiin kunoo tiimii kam? deeggara Jawaar hin jirtu as keessa. No, tiimiin kunoo kuuwwan deeggara ennu. Jiraan jee barra. Okay, miiti godhadhu ati gaafii biraa gaafachaa jirta. Okay, ani fakkeenya fi ejjannoon koo karaa Jawaar jedhu kuni mootummaa kana sochoosuu hin danda'a garuu osoo mootummaa kana kuffise Jawaari galma gahuu hin danda'u. Sababni isaatillee muuxannoo yeroo baay'ee qabnaa. Hanga Oromiyaan fuudhamtee waraana bilisummaa Oromootitti hin kennamne biyyi Oromiyaa jedhamtu sun waraanni bilisummaa Oromoo guutuu to'atee san booda
uummanni Oromoo filannoo godheetoo Jawaar 4 kiiloo teechisee ilaal. Filannoo godheetoo Itoophiyaa taatee bultamoo Oromiyaa taatee bulte jedhee bakka waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa to'atee jirutti Jawaar eegutti yoo akkas hin taane Jawaar Itoophiyaa kanatti fufsiisnaa gaafin Oromoo hin deebi'u. Dhibba keessa takkuma ittiin hin deebi'u. Jawaar 4 kiiloo taa'eetoo gaafii Oromoo deebisuu hin danda'u. Kana duras arginee jirra. Jawaar waraanni Itoophiyaa eeguu hin danda'u. Jawaar hoosuma dhabamsiisu jecha. Uummanni Itoophiyaa Jawaar kan jedhamu Oromoo waan ta'eef qofaa miti. Amantii isaatiin usa jibbu jechaadha Jawaar. Nuyi waan baay'ee beekna hin dubbannu malee waan baay'ee beekna waan biyya san keessatti wanta hojjetamu jechaadha. Garuu waraanni bilisummaa yoo Oromoo yoo jiraate kan Jawaar eegu Jawaar dabarsee ta'u kennu amantii kamuu haa qabaatu wanta akkasii Oromoo keessatti hin hojjetu. Adnaa galma hin ga'u Jawaar osoo mootummaa kanaa kuffisee akkuma ammaa kana dheengaddaa kana ta'ana waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuu to'achuu qaba. Qabsoo hidhannootiin qofa galma geenyaadha. Qabsoo gara nagaatirra qabsoo Oromootiin qabsoo hidhannootiin galma geenya. An Jawaar sochii Jawaar godhu qabsoo dabalataa akka lammataatitti tallaalaa jechaadha. Mee ati adeemsi Jawaar Itoophiyaa jedheetoo deemu kun galmaan nu gahaa naa ibsa akkamitti galmaan nu gahaa. Carraan akan nu gadi galatoomi. Waraanni adda bilisummaa Oromoo otoo nuti hin dhalateenis waraana adda bilisummaa Oromoo ani akkasitti jechaadha kaayyoo isaanii. Nabichi fiitis jeebar maaf beektaa waraanni adda bilisummaa Oromoo barra qaama kooti. Jawaar keessa kooti kan. No Jawaaran deeggara jettee dhiisa. Jawaaran deeggara jettee Jawaar kaayyoo Jawaar sun maal akka ta'ee beektetoo isa nutti himuu qabdaa jechaadha. Akkamitti galmaan gaa maalin namni biraa itti fufaa Jawaar warri deeggartan. Osoo kaayyoo inni ittiin deemu hin beekin akkamitti Jawaar deeggartaa yoo amma immoo waraana bilisummaan deeggara jettu. Ani anan dura si gaafadhe Jawaar nama deeggaru. Eenyudha Jawaar namni deeggaru. Itti fufi miiti kaafadhu ta'u. Kanaafi kaayyoo Jawaar ittiin deemu sun kaayyoon isaa sun akkamitti galmaan isa gahuu danda'a. Kana yoo godhe kana yoo godhe. Nuyi amma muuxannoo qabna bara leencoo lattaa. Bara Jawaar na hoogganaa ture muuxannoo qabnaa jechaadha. Kanatti uummanni keenya waggaa 27 ajjeefame. Oromoo. Erga yeroo Jawaar waggaa jaan kana keessatti Wallaggatti ilmi namaa lafarraa dhabame. Tuulamatti ilmi namaa lafarraa dhabame. Hayyuu meeqatu du'e kana keessa artiistii akkamiitu du'e kana keessa hamileen uummata Oromoo cabee uummanni Oromoo kadhattuu taate deema tiitoo kiyya jalatti ilaala. Harargee irraa dhufanii kadhattuu ta'anii jechaadha. Uummanni sun jimaa gurgurateetoo abbaa qabeenyaa ta'uu danda'u jechaadha. Okay? Kanaaf dogoggora hojjechuu hin barbaannu humna fayyadamnaa jechaa jira. Kanaaf humnaan malee biyya san keessatti qabsoo gara nagaatiin galma gahuu hin dandeessu. Galma geessetti hin nyaatan taa'aadha. Lafarratti arginee. Hasan, hold on. Hasan barbaadu. Ijoollee Oromoo walii galaatti kafaa olii deeggarii, Finfinnee deeggarii, Abaawoo Woboon waraana bilisummaa Oromooti. Deeggartii deeggaruu baatti lubbu takkitti Oromoo maraaf kenna akkasitti akkamitti barbaada. Mee Jawaari maaliif akka Jawaar deeggartuuyyuu akkamitti qabsoo kana akka galmaan gahuuyyuu nutti himuu hin dandeessan. Akkanumaan Jawaar jette malee. Yommuu ni dubbanne akkanaan fedhutti haasaa jette. Ati ilaala gisee dhibee fi naan dubbadhu yaada kiyya guutuutti narraa baasi. Maaf beektaa? Dura Jawaar haasaa kiyya jalarraa hanga gubbaatti dhageeffattee yommuu nan xumuradhe siin jee as keessatti wanta kana ibsuu hin dandeenye naaf deebisi malee giseen adeemsa dubbii eegale asumatti dhaabe akkanaa miti naan jetta. Mee Jawaar akkamitti waa'ee Woboo mirga guutuun an kan hin eebalas biratti amma manni kun keetii miti manni dhufe kun kan keeti mirga guutuun an kan dha. Oromoo leemisheenii Oromoo manni kun mana keetii holdan manni kun mana keetii ijoollee Oromoo wayita seentan hostii awwala kabajaa jechuudha.
سيدربو سيقربش ميرقا طبعا أولا كبجي سنبودا اللي سيو سنجد اللي سيو سيرفا جرا جتشدا أكاتا أتي حاسويتو مرتي سارا جتشدا إسا اللي سيو جتشدا جتشو إسا اللي سيو جتشدا جتشدا اتفوفا كبجا هوستي تايمي سا هربا سا إسي وان إمورو مرة هاسا وان جروف أولا كبجا كيلي تاب كوبلين شر جرا ديتا جفتي لي كيلنا Kabaja bar qabnaa fi nama lubbulle kabaja ni qabnaa nama lubbulle sinif kenne sin kabajan qabdani kabaja ni qabnaa kanaaf ikke sin irraa kaasa nama kamiifuu kabaja ni qabnaa inni obboleessa keenyaati obboleessa keenya garuu mirga guutuun akka kaayyoo jawaar akkamitti qabsoo Oromoo galmaan gahaa maal qabsoo Oromoo galmaan gahaa jee kan itti jala hordofuuf maal beektaa fakkeenyaaf waraanni adda bilisummaatis bara dheeraa lolaa ture Oromiyaa wala boomsu irratti xiyyeeffate. Dhaggeeffadhu Oromiyaa wala boomsu irratti xiyyeeffate. Oromiyaa Itoophiyaa irraa wala boomtu. Uman jirre maaliif Oromoonu parsantii dhibbarraa Itoophiyaa andinnatiidha. Mollaacha naafxanyaa haadharaa. Oromoon Oromiyaa irraa wala boomtu Itoophiyaa irraa wala boomtu hin jirtu in agarta akkanatti Republic of Oromiyaa in agarta jechaadha. Qurraa caam. Osuma akkas jettanuu be waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessa gahe saree isin amma tan jawaaree deeggaru hanumaan beenne mahayyimii hunda yeessumaa dhufanii deeggartoota akkuma deeggartoota biltsiginnaa san ta'anii jechaadha. Waan uummata Oromootitu murteessaa sana. Amma bee maal lagaanii jawaarii Itoophiyaa jennaan kana dura bee Oromiyaa malee hin jedhani be Oromiyaa waan Itoophiyaatu dhaga'uun barbaadu jechaa turani. Amma deengadda jawaar torbanuma lama Itoophiyaa fi Oromiyaa walitti araarsina jennaan kana jedhani jechaadha. Torbanuma lama. Okay. Lula jirta kan keeti. Dadhabne be Oromoon dirqamumaan naafxanyaa wanta ilma minilikiin ta'a jettu be dirqamumaan ba ilma miniliki warra naafxanyaa caaltani maaliif faannoon taane yookaan faannoo deeggaraa yookaan itti fagiddiroon de minilik የሚሆኑት Itoophiyaan paaspoortii qofa zeeginnet immoo maal jedhan san paaspoortiin kee Itoophiyaa jedha waraqata qofaa jechaadha eenyummaan kee Oromoodha. Kaleessa warra minilikni waliin abaaraa baatanarra minilik gooftaa ko jechaa jirtu nuyi taniin naafxanyaadhaaf falminu Itoophiyaa jedhanii saba keenya fixaa jiru. Isiniin sar Itoophiyaa jettaniiti Oromoo lafarraa fixaa jirtu. Oromoo qofaa miti Tigree lafarraa fixan, Amaaraa lafarraa fixan maal hambistan maqaa Itoophiyaati. Hanga Itoophiyaan jirtutti gaafiin Oromootis hin deebi'u. Uummanni Oromootis hin kabajamu, amantiin Musliimatis hin kabajamu Itoophiyaa keessa. Kana jala muree tan isinitti maa jechaadha. Ani Musliimaa miti amantiin kiyya. Garuu wannan arge keessa. Kanaaf Itoophiyaa san dura Oromiyaa sani waraanni bilisummaa Oromoo harkatti galfatee laala. Mana keeti harkatti galfattee saba biraatiin maal jetta? Kana kabajjeetoo Oromiyaa irratti mirga hin qabdu kana kabajjeetoo nu waliin jiraachuu dandeessa jettee gaafata. Harka kee keessa jira kaa. Ganaa diriddiri deemta biyya abbaa keetii irratti keessattuu akkasii waa diriddiri. Amaarri kaayyoon Amaaraa maalidha? Kaayyoon Amaaraa Itoophiyaa addannatiidha. Oromoon ani ofiifan bulchaa jiru. Sammee Oromiyaa kan jedhamu diigamuu qaba jedhu beesan. Kana amanuu jechaadha. Takkuman barbaadan waan amma jawaar deemu kana takkuman barbaadan. Jawaar kan jedhamu isaan maqumaanuu hin jibbu jechaadha. Maquma kanaanuu amantuma isaaniitu hin jibbu. Amaarri tole jettee biyya san keessatti na ilma namaatiin walii galtee bultu tokko hin jiru. Takkuma hin jiru jechaadha. Amaara qofaa miti warrumti biyya san keessa jiru walii galuu hin danda'u. Kanaaf obboleessa koo gowwaan ta'in waraana harkatti qabadhu jawaaraa deemu karaa isaatiin yoo karaarraa gore lakkii jawaar yookaan karaatti deebi'ee yookaan dhaabbadhu jettaan ittiin kennitu dabarsitee Oromiyaa siigalee yookaan karaa akka galeessa isheen Okay, Elias baga nagaan nufte. Leenca.
Oromiyaa dubbatta Oromummaa irra jirtu. morti itti fufi dubbattiin keenya jira karatu fufi. Akkam nagaa jirtani? Nagaa nufti. Isinillee baga nagaa nu eddanii. Yaada garuu an deeggara Jawaarii deeggarama Oromoo hundaati. Maal Jawaari hafuura gaariitti narraa dha'amoo? Mee adeemsi Jawaar kun No, ati Jawaar qofa takkaata irraayyuu wama Jawaarii haasofta. Namallee dubbachiisuu hin dandeettu. Yoo namni haasaa afaanin nama qabda. Akkas nam mana kee dhufe kabajaan waliin haasa'ii geegis. Nama baay'ee. akkamitti akka waliin haasaati jannoon qabdu deeggara Oromoon Marroon illee Oromoon daa ta'u Listen up. Abiyyiin deeggartaa. Abiyyiin illee deeggaraa turre. Gaafa inni biyya kana dhufee iyyuu deeggaraa turre. Gaafa Yuunaayitid Isteetii dhufee iyyuu biyya kana Ameerikaa gaafa inni dhufee gargaaraa turre Abiyyiin illee. Bilisoomne jettanii hundi keessanuu lafatti namne hidhattaniirtan. Hadda inni ammoo karaa irraa dhabee daba dalagee waan adda addaa inni dalagee abachoon jedhin kaa. Nutti wacin. Akkamitti namni bilisiginnaa deeggara, akkamitti woboo deeggara, akkamitti Jawaar deeggara. Jawaarii fi bilisiginnaan diina, woboonii fi bilisiginnaan diina. Maa waliin noof taate? Kana jechuun ayyallaallattu jechaadha. Gaafa bilisiginnaan jabaattee dhufte ani harka lafa jalaatiin ani isinii waliin qabsaa ture jechuuf. Gaafa woboon jabaatee dhufe ani si waliin qabsa ayyallaallattuu dhiisaa. Ammati yaada tokko hin qabdu waan Jawaar deemuunis hin qabdu hin beektu waanuma tokko. Okay, ani maal girrisaa waliin maaliif hin cinqama bu'ii gadi. Namni waa beeku koottaa. Namni siyaasaa haasa'uu dandeessan koottaa. Seenaa warri Jawaar deeggartan bu'ii atillee homaan beektu. Kana booda nama Jawaaran deeggara jedheetu ijjannoo Jawaar adeemsa akkamitti galmaan dhugaa. Nama akkasiin barbaadaa jechaadha. Maaltu si waliin na gogse? Saati kiyya asirratti taffitu. Amma na hubatteerta natti fakkaata roobalee kana kunoo kan nuti jechaa turre yaadan qabanii poolisii maammaranii nama dhuunfaa jala yaa'uu kaloonii wanti jenneef kanaaf. Ani duraanuu hubadhe garuu dhiibbaa irratti hin guru yereetani malee xiqqooshii nu dhaggeeffatanii tooyi waan tokko yaada isaanii fooyyessu. Jirri jirtu nagaa fayyaadha. Eeliyaas obsiif leenca naa dubbatu. Leenca eenyu deeggartaati? Hin sodaatinaa? Lakki sodaan hin jiru ani marroon deeggara. Dhugaan deeggara dhugaa wajjin jira. Okay, mee Jawaar akkamitti galmaan nu gahuu danda'a? Yookaan immoo akka inni dubbatetti namoota achuma keessaa baasnitoo Abiyyi akka hidhan ilaalinni tan jechuu barbaade Abiyyi achuma warri achi keessa jiranii waraana ajajanii poolisii ajajanii Abiyyi fuudhanii mana hidhaa akka galchanii biyya akka baraaran yoo kana gochuu baatan garuu hidhannoo waraana bilisummaa Oromoo jabeessinee irra caala sanbooda distirooy goona guutumaan guututti na san jechuun sirna haaraa tolfaa jechaadha. Kana jedhee mee akkamitti ilaalta adeemsa isaa kana? Inni Abiyyi kana numa qeeqa malee waa'een Abiyyi kunuu isaan galee naaf fakkaata. Abiyyi amma kana akkasi garagalchina jechuun ulfaata maaliif jennaan Rippaabilikaan gaardiin inni ijaarrate san ajajoota waraanaa kasilaa namni Afrikaa irratti immoo wanni fangolcha gaggeessaa warra ajajoota waraanaati. Ajajoota waraanaa ajajoota makalaakiyaa isaan kan hunda tokko isaaniitti Rippaabilikaan gaardii ta'iifiif tolfateen eega. Mariin takka isaan mari'achuu hin danda'anii hedduu wallaaluu irraa na fakkaate kanalleedha. Inni immoo nu ceesisa namni jeesee abdatu rakkoo keessa jira. Maaliif jennaan dur gaafa gartee biitii afaan waraanaatiin hin seenin obbo Jawaar dalage gaafa san dhugaadha namni hundinuu jaalanne. Amma biyyattiin qawwee fi qawweedhaan
bulaa jirti. Mootummaan qawween bulchu jira. Warri hidhatillee qawwee jajjabduu hidhataniiti gara masaraa deemu jiran jechuudha. Inni harka duwwaadhaaf feesbuukiidhaan gaafa dhufee horsiisee nu kaa'e woboon akka hiikkattee mootummaa galtullee ni fadhamma inni nu bar. Silaa yaada isaati. Gaafa feesbuukii intarneeta fannoon dhuftee cufte Oromoon guutuu fannoo dhiisee jaama bar. Amma inni qabsoo Oromoo oofee fannoof tibbelleef kennuuf deema. Akka jechaa jiranitti Gaddoo Andargaachootii fi Lammaa Magarsaa fa'a. Jara kana wajjin mareeteeti rifoormiin godhaa haaree agartee tiim Lammaa duraanii taniin deebisaa. Oromaara akkana jaajaani. Warri fannoo immoo hedduu haasoo jiran miidiyaa isaanii irratti nu wajjin haasa'u, joornoo wajjin haasa'u, takkaafannoo wajjin haasa'uufu yoo mootummaa garagalchee waan guddoo tokko godhee nu garsiiseen alatti warra qawwee hidhatee lubbuu isaanii balleessu jiru wajjin waliin qixxaatachuu jiran. Hangan takka if tuffachiisa jechuudha namni saba isaan beekne, namni qiimaa uummata isaan beekne. As deebi'ee silaa mooraa Oromoo keessatti as deebi'ee mari'ate. Silaa waraana bilisummaa Oromooti wajjin mari'ate biyyattii tana kamitti Oromiyaa tana baraarrannaa. Eega Oromiyaa isaa baraarratee Oromiyaan teenya jabaatte achiin booda hambaa wajjin haasoo dandeessa. Harka duwwaa gaafatti dheeyite akka carraan kee carraa haayilee fidaati. Carraan biraa tokkollee ni jiru. Kanaafin hin deeggarran isa. Muuxannoo qabnaa kana dura Itoophiyaa yaa turtuu jenneetoo yeroo qabsoo qeerroo san jarattiitti gadi dhiifamee wanna artistoota dhuman uummata Oromoo hangammaa dhuman beekuu qabnaa jechaadha. Mee akkanumatti tilmaama keetiin Jawaarii fi Jaalmarroon haasaa hin qabu moo hin qaban akkasumatti yoo tilmaamtu? Kaatoon. Maaliif jennaan haasawa isaan lamaan waliin marii silaa qabaatanii osoo hin ta'in haasawa gartee impaayeraati. Jaraa wajjin mari'achuu Oromoo lagatee miidiyaa jiraarra mari'achuu miidiyaa jiraatiin haasa'u hangartee ilaalcha Oromummaa kagartee finxaaleessummaa isinirratti eedan san hin qabu. Nama dimokiraasii fiduu nama isiniifillee yaadu ka biyyaafillee yaadu. Fannoo morma namaa galtee fannifte fa'aas deebisee akka waan gaarii takkatti dhiqee bareechee kan tala dubraan nutti as baasuu barbaada. Sigalee waan haaree godhee malee haasawa Jaalmarroo wajjin qabanitti fakkaatu. Garaagarummaa tarsiimoo qofa qabnaa hin jedhu maal garaagarummaa nuun jaabar nuun waan hin jenne qabu bar. Gaafa gaaddisa Oromoo jaanii paartiileen Oromoodhaa walii qabamte san paartiin tun akka ajaa'ibaatti tolte akka waan gartee ifii hoogganaa ture tokkotti nutti hime eegana kun biyya ammatiitti hoogganaa ture jan akka fedhe faffacaasetti taphate. Humaa dhufutti hin jiran waa takka hin jiran ijoolleellee waraanarraa akkasi galchee gaaraa galchee ijoolleetti taphatee summii nyaachisanii maal godhan jechuudha. Harkatti qabachuu qabaa harka duwwaa kana galman ga'uudha. Inni karaa gabaabaa qabsoo barbaannaan as deebi'ee mooraa qabsoo Oromoo keessatti maaltu falaa jee hayyoota Oromoo dubbisee akka Oromootti eega jabaanne booda rakkoon qabu aangoorraa halaqu. Maaliif nuti Oromiyaa jabduu taane waraana jabaa qabaanne achi booda humna gartee nu cabsuudhaaf daangaa keenya weeraruudhaaf nu dhufte eenyummaa teenya tuquudhaaf nu dhufte firraa dhoorkinee yoo biyyattii wajjin jiraannes if kabachiifnee daangaa keenya kabachiifannee akkasitti biyyattii wajjin bulchina. Yoo san hin taane ammoo isaaf Itoophiyaan isaa wajjin adeemmatanii nuti biyya teenya keessa jirra. Woba wajjin jirra. Kophaa murachuun taatus ni muranna. Akkasiin jaan. Eenyudha abbaan dabar Eeliyaas si Oromummaa isaa barbaaddetti baniitoo dubbadhu ati moodereetara waan taateef. Yeroo balee akkam jirtu? Nagaa akkam? Fayyaa. Tole galatoomi carraa kennuudhaaf. Yaada bareedaa irratti mari'achaa jirtanii. Ani kan jedhu nama tokko qeequu fi yookaan immoo isin jedhanii jechi qeeqaa namarratti qeeqamu kun yeroo hedduu gaariin ta'u marroonis Oromoodha, Jawaaris Oromoodha, Abiyyiinis Oromoodha.
wanni kunniin sirni kun immoo tarii walitti araarama tarii immoo yookaan addaan diigama ummanni immoo ummata galaana Oromoon addaanis cituu hin danda'u yoo wal ijaarre malee addaanillee cinnee addaan baduu hin dandeenyu immoo jechi isin jedhamee kophatti quba namatti qabamu kun silaa dhaabbatee bareeda barcuma irra taa'anii barcumaan hamatan akkuma jedhamu marroonis yoo ta'e baha Oromiyaa kibba Oromiyaa ta'e Arsii ta'e Baale keessatti faca'ee waraana isaa leenjifatee ijoollee Oromoo Arsiitiin waraanni isaa isaan hoogganamee jira. Abiyyis akkasuma Arsiin qofti deeggaraan jirtu Jimmas Wallaggas Shawaanis kan isa jaalate kan kaayyoo isaatitti amane deeggarumatti jira. Akka sirna nama saniititti nama san qeequu yookaan immoo yoo feetes deeggaruun mirgaa immoo isin kan jedhu kuni dhaaba tokko jalatti hirkatanii dhaabuma saniyyuu jibbisiisuu ta'a. Kanaaf wanni kun yeroo hedduu miidiyaa keessa irratti yeroo dhaga'u abbaan gadaa yeroo hedduu hin dubbata waan kana Kamaal Galchus akkasitti leamshistanii yookaan immoo isin kan jedhuu fi isin kan jedhu fakkeenyaaf Roobaleenis fakkeenyaa yoo fudhattanii Arsiidha. Tan amma isa cinaa jirtu obbo Farsiilleen Arsiidha. Sila Arsii taaniif obbo Jawaar jibbutti hin jiranii yookaan immoo Amarroo deeggarutti hin jiranii wanni kun kaayoodha. Kan deeggartus kaayoodha. Kan jibbitus maali? Kan deeggartus sirna kan jibbitus sirna. Sirnicha namicha sanii yookaan immoo adeemsa namicha saniitti malee kan jibbuu qabdu ummataa miti. Ummanni osoo akka feete gooteeyyuu Jimma ta'e Arsii ta'e Shawaa ta'e namni tokko addaan cituu hin danda'u. Nuti akka addaan cituu hin dandeenyetti walitti hidhamneeti uumamne. Dhiigaaf lafee keenyatu tokko, lafaaf lafee teenyatu tokko. Wanni kunniin cufti hin bada. Dhaloonni nu boodaan dhufan akka waan gaarii dhaalu, waan gaarii nama guddaa keessaa afaan nama guddaati waan gaariin silaa bahe bareedaadha. Maaliif jennaani? Dhaloonni nu boodaan dhufu waan gaarii dhaalanurra. Isin homaan beektanii, siyaasan beektanii, isin jechi jedhu kuni yoo deddeebi'u nama dhaabuma saniyyuu marruma kanaayyuu nu keessa nu jibbisiisuu jirtan. Onnee keenya keessa baasutti jirtan. Because namni kun Oromoodha. Adeemaa gara uffata harkiste Eeliyaas isinan jedhee warra dhufanii asitti nama arrabsanii warra Jawaaritti hin dubbatin jedhanii namoota akkasiitiin jedhee girrisaadhaan jedhee chaadhanuunan jedhaani. I know naaf galaa ilaali jecha kanatti yeroo hedduu fayyadama. Abbaan gadaa maaliif Kamaal Galchuullee akkana gootanii jibbisiistanii siyaasa keessaa baastanii jechoota kanneen yeroo hedduu fayyadama jechuudha. Homaan beektanii siyaasan beektanii jedha. Isin jecha nama tokko fakkeenya akka nama saniititti yeroo namni tokko seene jedhee ati homaan beekti yoo jedhanii rakkoon qabu. Maaliif jennaani personally nama san. Ati siyaasa haasoof dhufteemoo waan keessaan abbaa gadaa waliin haasoo bolisfaayi makeenya westiin godhin ilaalchi kan kee maalidha waan siyaasa waan Joharirraa walii galaatti. Forget about everybody. Wayita seentan nama takkarra hin haasayinaa. Yaa waan tokkummaa Oromoo diiguu irratti jechuun nama tokkummaa Oromoo diiguu irratti dhaabata. Paartii feeti deeggaree I don't care. Ayyoon an tuqin isin hin tuqu. Wayita seentu waboo forsan akkana jettee taayiba keenya nu jalaan gubiin an bakka dalagaa taa'ee isin dhagaa jira jechuudha. Yoo aadimmoo nama hundi keenya dalagaa qabdaa bar waboo forsi. Forget about abbaa gadaa. Tokko dhagee namni tokko nama tokko qeequufi dhaabuma saniyyuu dhaabuma ofiitti amanee jala hordofaa jiru saniyyuu. Abo Eliyaas keenya I know si kabajaa holden. Jawaari keessan jaaladhaa itti waaqeffadhaa. None of our business. Jawaar nuti akka nama takka hin jibbine. Siyaasa isaatu naan taane. Koi waboo forsi Jawaariin jaalanne waboo marroo waan jibbinu si fakkaata? Marroo namni nama marroo jibbaa jiru hin jiru. Oh my God, obboleessoo marroo namni marroo jibbaa jiru, namni marroo balleessaa jiru hin jiru. Marroon sirni kun bakka hunda Oromiyaa keessa babal'atee jira. So erga marroon kun akka babal'atee deemu kan barbaadamu yookaan sirni kaayoon marroo kun akka galma gayu kan barbaadamu wallaalaa gorfachuutu obboleessoo isi leebitee goobaatu Johaar akka Oromootti qabsaa jira moo akka Itoophiyaatti qabsaa jira? Kana topic haaguun itti fufa. Please. Yalla itti fufa. Okay. Galatooma hundaafiyyuu Roobalee galatoomi. Hin dadhabnee gorsinee waggaa meeqa gorsinee tokko sinna yaa Roobalee wajjumaan haasa'uu dhabuudha laal namoota akkasiisan yeroo amalli isaa yookaan namni suni
faallaa ka deemu yoo argan ofirraa gabbuusan malee isin jechuun suni maaliif isin yoo jedhamu kuni namni kun wal keessa laaqamee jira siyaasnis wal keessa laaqamee jira kanuma arsii ta'etu woboo deeggaruu jira kanuma wallagga ta'etu jawaar Iliyas deeggaruu jira. kennati nama barateellee nama hayyullee ati mataan kee hayyudha. Aboo go back to the topic. Amma qabsoon Johaar si baasaa moo si baasaa hayyudha. Itti fufi No yalla. anamba waa'ee Isi. qabsoo filannoo ebaluu yoo son ta'initti nama Bakka tokkummaa topic kenna Oromoo akkas ka diigu duraan topic. dhaabadha Aboo obbo Force no. please. Oh Laal nama my tokkummaa God. Oromootitti gamu nama tokkicha jalatti gaaddisa tokko jalatti erkatee tokkummaa Oromoo diigu yookaan isin jedheetti nama kan ofii beekaa of godhee wallaalaa nama godhee quba namatti qabu duraan dhaabbadha akka saba akka nama Oromoo tokkotti because namni Oromoo kamiyyuu keessa wallaalaa jira beekaa jira Oromoon kamiyyuu hayyuus qaba wallaalas qaba bakka hunda jira wanni kun. Waa tokko si gaafadha. Gadda osoo BBC irratti hin dubbatiniin dura ijoolleen baay'een duraan tan waliin qabsaa turan Jawaar jalatti Jawaar hoogganaa to'achaadha. Deebi'anii Jawaar mana hidhaa gallaan hundi isaa nituu bilisiginnaa deeggaruu eegalan. Achii deeggadda Jawaar dhufnaan immoo bilisiginnaa arrabsanii too Jawaar deeggaruu eegalanii jechaadha. Kanaaf masirri jettee fudhattaa? Laali xawalwaalummaan sirrii miti sannaaf gala roobalee fakkeenyaaf amma laali fakkeenyaaf dhageeffadhu fakkeenyaaf eeruma keenya keessatti leemuu bilbiloo muunessaa gadaba saasa shirka kana keessatti waraanni woboo waraana leenjifataan turre maal warsomne waan beeynu miti waan itti gandetti dhalanne keessatti woboo waraana leenjifachaan turre ijoolluma arsiiti miti kan achi keessatti of ijaaranii leenji'anii waraana ta'anii hanga Adaamaatti ol dhufanii kan Oromiyaa keessa sossa'aa jiran. So kun nuti waan beenu qabna maaliifi akka nama arsiin woboo wajjin jirreetis godhanii Jawaar qofatti galchuun hin ta'udha kanan jechaa jiru. So Iliyas sun ilaalcha kan keetiin nama ijoollee as keessa jirtu jirtu wallaggaan holdan wallaggaan dhimma arsii haasoo mirga qaba jechuudha akka oromummaatti jechuudha. Isaan mirga qaba Ati holdan dhaabbadhu nani misisi. Jawaarin arrabsuun mirga garuu isin jedhu sani. Aboo dhaabbadhu kan bolisu akka akkaataa ati itti fahamte waan biraati. That is your understanding jechuudha. Ilmaan Oromoo bakka jirutti ijoolleen arsii wallaggaa yoo qeexee maaliif wallaggaa qeexee yoo jettee biyya si nyaachisa jechuudha. Ijoollee wallaggaa kaatee arsii dhukkee isaanirraa kaastee akka qabsootti jechuudha. Wallaggaatu arsii jechuudha. Akkasitti amana akka Oromootti. Kanaaf guruppii gootanii akka maafiyaa hayyuu kiyya tuutee naamna ayisa raboo boleessoo. Akka Oromootti gabroomne akka Oromootti waliin bilisa baana. Isa qofaa miti Eeliyaas. Woboo balleessuu qabna arsii keessa osoo Jawaar Mahammadii miidiyaa irratti BBC irratti hin dubbatin woboo balleessuu qabna arsii keessaa woboo jechuun seexana jechuudha jedhaniitoo miidiyaa kanarratti wobootti duulaa turanii. Ijoollumti arsii jechaadha. Nuyi girrisaa akkasiisanii jennaa ati gara gandaatitti fudhattee jechaadha. Maali tani waraana bilisummaa hoogganu wallagga keessa mucaa baaleetii mucuma arsiiti. Naaf gala barii abbaa roobale yeroo hedduu yeroo jala deemee dhageeffadhu gara faallaa tokko deema abbaan gada maaliif jennaan kamaal galchuullee akkana balleessitanii isin akkasii isin wallaggaa walloltanii jimmaa walloltanii walloltanii waan jedhu tokko fayyadama yeroo hedduu afaan isaa keessatti jechuudha. So ani maali wanni kun sirriidhaa mitiidha jechuudha kallattii parsonaaliidhaan Jawaar qeeqeedha. Isallee yeroo darbe ijoolleen arsii maqaa arsiitti sochootu biyya alaa kanarratti amma warra biyya jiru miti warra miidiyaa irra jiru. Yaa laal roobalee akka nama personaal akka nama dhuunfaa tokkotti nama viidiyoo dalagee warra lachiyyuu qeequtti jira. Hoolota Arabaati isinii callisa dalagaa keessan dalagadhaa siyaasa Oromoo keessa yoo seentanii cambina Oromoon tokko siyaasa yoo beektanillee kan jaalattan kan deeggartan itti siqaatii waan isaaf godhamuudhaan malu godha jedheetiin viidiyoo waraabeetiin uummata barsiisuun jira hanga danda'utti fakkeenyaaf kan akka kiyyaas fakkaatan akka kiyyaa hedduu kumaatama jechuudha kan waan sanitti amanu. So hundi tokko miti. Kan akka keetii kanaa miti an dubbachaa jirru. Maqaa arsiitiin laal obboleessa kiyya gadi bu'ii tonatti mi'oo jettu ta'e Naasir haadha Nuuraa eenyu mucaa daalacha ijoollee arsiiti ijoollee siikoo mandooti jechaadha. Anan biraatis hin jiru. Maal jedhani arsiin harree akkas gooti arsiin akka hoshii awwaala keessaa baastee akkas gooti maalidha jedhanii waan fira ofii ufaa gooti arsiini kana jedhanii jechaadha. Kana hin qeeqxanii jechaadha hin sodaattu kana.
Kana amma maal Maal jedha? keeknaan direct video amma isatti kan Naasir Nuuraallee kan itti wallooleen qaba video itti bilbilee direct call jechuudha. So namni bar laali akkuma isin keeku waan hamaa yoo arge bakka hundatti iyyuu numan keeka waan tokkummaa Oromoo dura dhaabbatu yeroon arge Arsiis haa ta'u Wallaggaas haa ta'u kamiyyuu haa ta'u duraan dhaabbadha because akka addaan cituu hin dandeenyetti walitti hidhamnee walitti guduunfamnee jirra nuti. Kan nu cabsee nu wallaalchisee hanga sadarkaa of walirratti olollu kana kan nu godhe sirna kaleessaa sirna warra Abashootaati jechuudha. Kan nuti barbaannu sirna sana ofirraa cabsuudha. Gara kamiiniyyuu haa ta'u gara kamiinuu. Seenii miti anan jechaa ati amma laali akkaataatti hubattee waan godina tokkoon jedhame sitti fakkaata. No akkasii miti. Nuyi yeroo dheeraa wal beekna. Maybe hin beektu waan isaan nuun jedhan waan isaan gaafa yoonii maanyaa biyya galu namni yoonii maanyaa mataarratti abbaa gadaa shaashii abbaa gadaa maree mucaa abbaa gadaa jedhe mucaa eenyu Naasir Aannolee jedhamu sanii jechaadha. Na isa jedhamu kumaatamatu jira. Namni bilisoomne jedhan kumaatamatu jira jecha ijoolluma godina keenyati jechaadha kan kana godhu. Yeroo hunda maqaa keenyanii takka ijoollee walloo takka ijoollee jimmaa jechuudhaan takka arrabsoodhaan wallaggi yeroo gabaabaa keessatti dhume inshaallah waan baay'ee waan nama saalfachiisu obboleessa kee kana yoo hin balaaleffanne mucaa ganda giyyaati ati jetteetoo bakka inni itti dhalatu sana ana qofaa miti be sheekni Arsii keessatti bu'aan turre masgiida keessa dhaabbate maal si goone ijoollee teenya jireetoo sheeka hunda boochisanii jechaadha. Innaa kana bakka dhaloota isaanii kaasnee yoo dubbatin akkasitti hin dhaabbatanii jechaadha. Kuni hojii maafiyaati malee hojii ilma namaati miti. Nuyi Jawaare tanii isa qeeqnu akka ati itti deemtu kun Itoophiyaan jettu kun sirrii miti. Tooftaadhaaf yoo ta'e okay. Garuu si nyaatuudha. Osuma ijaallaaluu akka nyaatamuu barbaanna. Abiyyi deeggartoonni waan godhan argite. Yoo inni nama ajjeese sirriidha jedhuun daa'ima soo ajjeese sirriidha jedhuun kanaaf deeggartoonni isa nyaachisanii jechaadha. Nu immoo Jawaar akka nyaatamu hin barbaanne. Kaleessa osuma itti himnu anumti mataa kiyya Jawaar itti meen jira. Baay'ee si ajjeesuuf ta'u jennaan absheer qofa naan jedhee jechaadha. Mana hidhaatti darbanii rabbi lubbuu isa baasee jechaadha. Ammas immoo inni tan jechaa jiru achuma keessaa nama murree nama amannu fudhanneetoo Abiyyi hiinee mana hidhaatti darbinee Itoophiyaa san itti fufsiisnaa kan jedhu hin danda'amu. Gaafa Jawaar Mahammad 4 kiiloo ga'e torban tokko hin tursiisan yoo isa ajjeesan. Warri faranjiitis Jawaar an jedhu amantuma musliimaa tan qabu Itoophiyaa bulchuu hin qabu jettee uummanni Itoophiyaa sun guutuun irratti amantii jechaadha. Guutuun ishee irratti amantii jechaadha. Man Itoophiyaa sun. Isaan duuba tan jiru immoo warra faranjootati. Iccitii kana hoon beekni nu sirriitti gadi fageenya hin beekne. Lammata Oromoon akka isaa kun yoo aangoo qabate Oromiyaa fottoksa jedhanii amanuu jechaadha. Kan akka Abiyyi miiksii kana barbaadu jechaadha. Kanaaf ijoolleen keenya kana hin hubatanii harka rukutuu qofa ta'eedha. Isa qofaa miti nu arrabsu yoo haasaa jenneen nu arrabsu isaaniin jechaa jirra malee nuyi ummata Oromoo miskiin jechaa jirru Eeliyaas yaada kee xumuradhu. Yaa naaf galaa roobali naaf galaa akka jibba lafee ati hin qabne naan beeka sirriitti gadi fageenya maaliif kaleessas deeggaraa turte har'as jechuun yeroo wantaati malee fakkeenya laal Itoophiyaa fi Oromiyaa walitti araarsinaa gaafa inni jedhu ummanni Arsii kan kaleessa maqaa Itoophiyummaa kanaan dhume waggaa 8 mililik wajjin lolee dhumaa ture akkasuma harkaa farmi itti murame azuulee irratti namni kuma meeqa akkas dhume suni waan kana fudhateetuma sammuutti gadi dibatee osoo gumaan abbootii keenya hin bahini gumaa kana nyaatee warra kana wajjin walitti araaramaa kan jedhu yoo jiraate sun sammuu isaatu dogongoree jira namnummaan sun iyyuu jechuudha. Garuu siyaasa keessatti namni tooftaalee garagaraa fayyadama. Siyaasa sanitti achi dhiyaatuuf moora achi sirriitti dhiyaatuuf tooftaalee garagaraa fayyadama. Naaf siif galanna fakkaata siyaasa waan hordoftuuf. Garuu akka waan Iliyaas sidaabuun barbaadu dhiifama. Sidaabuun barbaadu maatiin keetii jecha samaa jettee Itoophiyaaf Oromoon araaramuun isaanirra jira wayita jedhu bakka nagru haalatu. Kaayyoon kiyya haga du'utti
itti qabsaa jechaa jira. Gara namuu dhufee wallaalummaa isaa nuti Oromoo haga lubbuun jiru haga du'u Oromoof obboleessoo ifaa ifaatti jaalatti jibbitee bakka አሁን አመ ቪየትናምን አሜሪካ ወዲያ ከረክነ ቀብዱ ካሳ ምናምን ይከፈል ተብሎ አከወል አራረመን በቀኝም በግራ በቃ በዲን ደለገሜ ቱሬ ይፈሞል ጋፈኔ ኦሮማራ አርሲ ከሰይ ቲፉፋ ጀቹ ጃለቲ ጅብቴ ጀቹ አከ ኢላልቼ ኢሳ ጀቹ ከናፍ አርሲ ሃሰይ ሆልደን ኡፍቴ ሃሰይ ዋን ጁሃር ጀዴ ተከተካን አገኘ ጅራ ከሌላ ረኒ ቦሊ ደገና ያ ተኩፍቴ ሃሰይ ብለሶ laali hin jenne siin jechuutti hin jiru Oromoo Force inni jedhee jira garuu hawaasni fudhatee jira kan jedhu fakkeenyaaf daaspooraan wajjin hiriira bahuu danda'a yookaan immoo kitaaba eebbisuu danda'a sun mirga garuu immoo ummanni bal'aan hawaasni biyya keessa jiru sun kan dhume sun gartee kan siidaan dhaabbatee bakki siidaan dhaabbatu fudhatee jira waan kana Itoophiyaa tan wajjin araaramuudhaaf fudhatanii jiranii ummanni kun hayyamee jira ummata afaan ummata irraa dhawanni dhageettee jira so haga ummata irraa hin dhageenitti namni tokko immoo siyaasa isaa tolfachuuf waan fedhe jira sun mirga isaati maaliif jette jechuun hin dandeenyu moorimmoo Itoophiyaa fi Oromoon baay'ee waan nu miidhanii fi akkamitti akka nu araarsan san adeemsa keessa waan argu teenyudha jechuudha maaliif baay'ee hadoornee jirra hanga nu jiilchuudhaa fi harmee teenyarraa muranii jiran harka abboota keenyarraa muranii jiran harka muraaf harma muraa kan jedhu kun immoo kan jilchisuudhaaf godhanidha. Saniin alatti immoo kan yeroo seenan irratti namoota hedduu fixanii jiran. Stiil kan amma arsii keessa qubatanii jiran waan miliyoona 3 ol kan ta'anidha. Amaarri qofti jechuudha. Akkamitti akka warra kana wajjin nu araarsan san of duratti waan itti dhufnee ilaalluudha. Kun waan amma har'a kana jedhanii afaaniin dubbatanii miti. Inni hin jenne siin jechuu jira hin jiru. Inni jedhee jira. Garuu akkamitti akka ta'u san laaluuf deemnan hundi keenyayyuu ifatti jechuudha. Waan nama wal morbisiisuu miti. Namoota madaa'e kana akkam godhanii madaa'e isaanii kana akka fayyisuu deeman hin laalla. Jawaar kursii irra ol bahee Jawaar 4 kiiloo galee fi uummanni keenya kan fayyuu miti. Waan uummata keenya fayyisa nuti iyyuu ni beekna. Fakkeenyaaf uummanni wanni uummata keenya fayyisa waan Oromoo hunda fayyisuudha. Yoo Oromoon hundi ummata Amaaraa san wajjin ka araaramu taate nutis ni araaramna wanni kophatti ummanni arsii qabu hin jiru yoo tuulamni araarame arsii qofni hin dhumne tuulama fixaniiti qabeenya sanirra buqqisaniiti hundi isaanii cinaa tokko kan jedhamu buqqee gara arsiitti galeedha kan isaan achirra deemanii harka muraaf harma muraa geggeessan gaafa tuulamni dhumate kun nuti taane jedhee ka Amaaraa wajjin gaafa san araaramu gumaa san fixate arsiin kophatti wanni lakkinuuf hin taane jedhu hin jiru. So Oromoon wajjin dhume waan ta'eef jecha gumaan kun ka arsii qofaa miti ka Oromoo hundaati waan ta'eef gaafa Oromoon jedhee waan kana fudhate nuti kophatti waan didnu hin qabnu yoo Oromoon hin fudhatin immoo waan nuti kophatti waan fudhannu arsiin kophatti waan fudhatu hin qabu jechuu barbaada waan kana. Okay, galato itti fufi eenyu Nuuri itti fufi. Nuuri jirta? Yaa ni jira. Yoo akkam jirtu nagaami hundi keessaniyyuu isa dhageeffataa ture yeroo balee dhugaa dubbachuudhaaf namoota hedduutu waan kanarra haasa'aa ture. Tokkoffaa akkuma amma yaada nama kanaa caqastee namoota hedduuyyuu caqasuu danda'uu qabdanii maalifiyyuu dubbii beektaa ba'an dhoowwanii gala dhoowwan jedhanii Oromooni. Nur dhifama Oromoo jaaladha abaawwaboodha. Sanuma hiikuu barbaada. Jaala keenya galatooma waltaaf dhifama. Yaa na beeka rakkoon qabu ulfaadhu galatooma na beekani abbaa gadaa afaa rakkoon qabu. Ilaa maal isin jechuu barbaade namni Jawaariin akka dhuunfaatitti jibbu tokko illee hin jiru. Jawaariin kuni qabsoo Oromoo tana keessatti waa heddullee gochaa ture ni beekna tarsiimoo isaa jala sochoonee qeerroon adda rasaasaa fi kilaasha baattee bosona Oromiyaa keessa sochootu tuni kalee dhagaa baadhattee daandii gubbatti taankii fi rasaasa foo dhaabbatte garuu hin taane kaayoon inni godhe sun qabsoo inni godhe sun galmaan ga'us yeroo sanitti galmaan ga'us sa'aatii amma keessa jirru kanatti bara keessattiyyuu bara 6 kana keessatti namni gaafsan Jawaarillee qabsaa'ee ala taa'ee obbolaa keenya hedduutti dhabnee qeerroon hedduu caccabanii karaa irratti hafanii
kana gadhaa yaala dhabanii mana keessatti hafan namoota hedduutu jira. Garuu warroonni aangoo qabate sa'aatii sanitti waa'ee Oromummaa fi waa'ee Oromiyaa qeerroo akkasitti lagatti karaa irratti rasaasaan dhumatti san yaadachuu dhiisanii waa'ee Itoophiyummaa faarsan. Akka seenaan jedhutti illee 1931 irratti Haayile Sillaaseen gaafuma murteessu iyyuu waa'ee biyya kanaa impaayirummaadhaan mallatteesse. Kun dhugaa lafa jiru. Impaayira jechuun nama diimokiraasiitti hin amanne, sirna diimokiraasiitti hin amanne, sirna afaan qawweetitti amanu. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo illee 1969 irraa kaasee hundeeffama isaa haga 1974 keessatti kan inni qabsoo kana gochuu jalqabe dhukaasa jalqabaa Elemoo Qilxuu irraa baasee hanga Laggasaa Ogii hanga hoggana keenyadha Jaalmarootitti karaan nagaa dhabameeti. Osoo karaan nagaa jiraate Itoophiyaa tana keessatti biyyuma Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti karaan nagaa kun ni deebi'a ta'ee namni iddoo har'aan kana jireenya ofii dhiisee jireenya ofii kan akka gaariitti jiraatu dhiisee bosona Oromiyaa keessatti lafeen isaa cabee dhiinni isaa hin jigu ture. Maaliif kana isin jechuu barbaade? Jawaari nama tokko namni sirna dhiisee kaayoo dhiisee Jawaariif lolutti jira. Kaayoo fi sirna dhiisee Jaalmaroof lolutti jira. Inni dhugaan qabachuu nuti qabnu kaayoodha. Namaa miti. Osoo tarii obboleessi kiyya kun Jawaar obboleessa kiyya turuu ta'ee hanga inni kaayoo isaa san na'aaf hin taanetti Jawaarin mormuu duun taane kaayoo isaa san mormuudha. Maaliif kana isin jechuu barbaade? Jawaar gaafa gadi dhufu waa'ee Oromoo fi Oromiyaa irratti gaafa gadi dhufu dhaadannoo gootota Oromootiin gad dhufe dhugaan takkatti hin jirtu isa kanaan kan borullee akka nam tokkootitti duubatti hin deebine. Gaafuma jalqaba gadi dhufu Jeneraal Waaqoo guutuu faarsaa dhufe Oromoo fi Oromiyaa faarsaa dhufe ani sanyii Nadhii Gammadaatii ani sanyii Elemoo Qilxuutii jedhaa dhufe. Sila Elemoo Qilxuu kanatu Itoophiyaadhaaf dhukaase moo Nadhii Gammadaattu Itoophiyaadhaaf dhukaase? Baqqalaa Dawaanuutu Itoophiyaa tanaaf achi buutee dhabame moo Jeneraal Waaqoo guutuutu Itoophiyaa tanaaf falmate? Kana hoo jennu wanti jedhan hedduutu nama dhiba. Hedduutu nama dhiba. Kanaaf Jawaariin kalee maqaa Oromiyaatiin gadi ba'e yoo adda Itoophiyaa faarsu ta'e qeerroon kalee taankii afoo dhagaadhaan dhaabataa turte kun hadda bosona Oromiyaa waraana kalee Wallagga keessaa namoota muraasaan nama 30 socho'aa ture. Booranayyuu as seenuu dadhabanii Sololoo keessa nama muraasaan socho'aa turani. Gujii keessa nama muraasaan socho'aa turani. Har'a qeerroon kun dhugaa jiru argitee mileenaan cibraa odoon taane birgeediidhaan socho'aa waraanni bilisummaa Oromoo kun. Naannoo tokko naannoo akka Arsii kana keessatti kan cibraadhaan socho'u malee keessaaniyyuu naannoo Gujii fi Wallaggaa naannoo Booranaa keessa birgeediidhaan socho'a. Kana kan isiniin jechuu barbaade uduu kaa'uun Jawaar sun gaafa lammaanis aangoo gadhiisee Abiyyi aangoo fudhatee Itoophiyaan kalee Oromiyaa hatte tun osoo kaayoon sun kaayoo galma ga'u taate qeerroon kun marti dacha'ee kan barnoota qabus kan barnoota yuunivarsiitii barsiisus inni doktora ta'es bosona Oromiyaa keessatti sa'aatii ammaa kana qooqaa fi beelaan dararamutti hin jiru. Soo kanaafi jalqabumayyuu adeemsi kalee Jawaar gad dhufee fi adeemsi hadha Jawaar irra jiru garaagarummaa naaf qaba. Maaliifiyyuu Itoophiyaan tuni kaleellee sirna afaan qawweetiin ijaarame ammallee sirna afaan qawweetiin diigamu. Itoophiyaan tun sirnatti warra amanuu miti. Odoo ka sirnatti amantu taate Abiyyi Ahmad Hacaaluu ajjeesee qabsaa'ota keenya Jawaar irraan iyyuu kaasee hidhatti hin guru. Sababbiin isaa Itoophiyaa tana ijaaruu fi keessatti iyyuu hayyoonni Oromoo akka mataa ol hin qabanne barbaada. Fakkeenyaaf warroonni gaafa Jawaar faatii obbo Baqqalaa Garbaa faatii bosona keessaa galchanii namoonni gara Ektiraatiin gale asiin gara Sololootiin gale namni cimaan namni akka Jaal Diinaraas itti aanaa Jaalmarroo kan ture ajjeefameeti. Handhuura Oromiyaa Bishooftuu keessatti guyyaa 3 reeffi isaallee akka hin kaane godhan. Sanii miti Battee Urgeessaa waan inni waa'ee dhimma Oromoo fi Oromummaa irratti dubbatuuf kan ajjeefamee karaa irratti darbatamee jecha. Guyyaa guyyaan namoonni hin beekamne kan dhageetti miidiyaa kana irratti argatani guyyaa guyyaan tokko lamaa miti inni wareegamu nuti du'e jechuun hin dandeenyu.
inni guyyaa guyyaan harka impaayiricha kanaatiin wareegamu tokko lamaa miti. Inni biroo gara dubbii xumuraa kootiitti ka'aanu waa lama sadii siniin yaadachiisuu barbaada. Ijoolleen diddaa fincila gabrummaa didaniitiin mataan isaanii isneeparaan irraa faca'aa ture sun Oromoo fi Oromiyaaf jetteetiin kan waan kana godhaa turte. Warroonni garuu maqaa Oromootiin nuti mootummaa Oromiyaati jedhu gaafa ABO fi deeggartoonni waraana bilisummaa Oromoo shaamaa isaanii qabsiisanii 9 yaadataa turani. Warra biyya bulchina jedhu kun warroota biyya keessatti ijoollee kana yaadataa turan hidhatti guuraa turan. Inni lammaffaan ABO'n hundeeffama isaa ammajjii tokko irratti gaafa ni jirra jedhee waggoota 3 keessaaniyyuu naannoo bahaa irratti Harargee irratti waggoota 3 lola cimaa godhanii bahaa Arsiitiin waggantoonni walitti dhufanii inni wareegame inni lubbuudhaan jiru nuti ni jirra jedhanii gaafa alaabaa Oromoo jedhaniitiin faaruu isaanii faarsanii Oromoo fi Oromiyaadhaaf jedhaniitiin lafeen isaanii cabee waggaa 3 lola cimaa gochaa turanii jecha. Garuu kana dhallee akka Oromootitti dhaabbatee ammajjii tokkollee kabajaa ture ABO fi deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo bicha. Osoo kan beekan taate faana kalee Eelemoo Qilxuu irra dhufee Oromoof jedhee haadhallee Jawaaris itti falmataa ture qeerroon sun itti dhumattee aangoo kanatti baaste guyyaa gaafsanii ni kabajama ture. Inni biroo kan yaadachuu qabnu qeerroon gaafa Abiyyiin aangootti fiduudhaaf karaa irratti caccabdee reeffi isaanii sareedhaan dhiigni isaanii sareedhaan karaa irraa waraabame. Kana gaddaa yaala dhabanii tubboo fincaaniitiin fincaanan meeqatu jira kan nu beeknu kan isin beektan. Garuu baanarii isaaniiyyuu akka Oromoon gaaf tokko akka siidaa Minilikii fi Hayilee Sillaasee miliyoona 67 san itti baasee ijaarsa uduun taane kan qeerroon quuqama magaalaa keessatti qabdu kan maatiin isaanii baanarii dalasiiseyyuu bara Abiyyi Ahmad karaa irraa fuudhamee manatti galfamuu uduun taane kaanalii keessatti darbame. Qeerroon suniyyuu yaadatamuu dadhabde. Abiyyi Ahmad gaafa ol bahe Itoophiyaa faarsuun qeerroo 5,000 aangoo kanatti baanee jedhe. Meetiree imaanaan sun. Kanaaf akka kootitti dhumarratti waan dubbachuu qabu ani Jawaar Mohaammed eenyu olitti ni jaaladha. Eenyu olittis ni kabaja. Hayyuu kenna. Haanuuf jiraatu. Tarsimoo inni qabates yoo argite Oromiyaa tana Itoophiyaa matana iyyuu nagatti qabuusu taate nuti akka dhaaba waraana bilisummaa Oromoo tokkotti saba tokkorraallee gadoon qabnu saba tokkollee gadoomsuuf hin deemnu saba tokkollee ajjeesuudhaaf hin kaa'oo ABO waan isin beekuu qabdan. Itoophiyaa majjechi jedhamu san keessatti iyyuu dhiigni ilmaan nama tokko akka jigullee hin barbaachisu. Maaliif iyyuu sabni haqaaf falmatu tokko saba biroo cunqursuullee hin fedhu. Namni mirgaaf falmatu tokko mirga saba biroollee dhiibuu hin barbaadu. Mirga keenyattu dhiibamee jennaan mirga keenyaaf falmachuutti jira. Sabni cunqurfame kamiyyuu mirga ofii falmachuu fi dhiibbachuu danda'u qaba. Garuu warroonni adda asirratti bahee waa'ee jaala hoggana keenya jaal marroollee dubbatu. Waa'ee jawaarillee dubbatu. Hin deeggarinaa. Jaal marroo hin deeggarinaa. Jawaariin hin deeggarinaa. Kaayoo isaa qofa deeggaraa. Yoo dhugumaan kaayoon isaa sun kaayoo galma ga'uutaati itti deeggaraa. Nama deeggaruudhaan namoota hedduudhaan beektanii qabsoo tana keessatti hooggantoota hedduu birgeedii irraa kaasee isa haga buttaatitti haga muraasaatti tokkoon inni ni dabre kaayoon isaanii hin dabrine inni wareegame Kamaalee Eebboo rabbiin isaa ni araaramu jaal Kamaalee Eebboo nama cimaa ture miti ni beekna inni wareegame waraanni Arsii keessaa guyyaa guyyaan cimeetumaan sadarkaa cibraa irraa ka'ee hanga birgeediitti hanga furgaatuutti sochootti jiraa jecha. Kaayoo Kamaal isin qabannee galmaan ga'uu qabna malee Kamaalumaan qofa faarsaa jiraachuu uduun taane kaayoo Kamaal itti wareegame ibsan galmaan ga'uu qabna. Ni yaadattu dhiyeenya kana jaalleewwan hedduutu wareegame akka jaal Booruu
Har'a maqaa jaalbooruutiin waa hedduutu deemutti jira. Kaayoo jaalbooruu san galmaan gahuudha malee jaalbooruu wareegamee ol ka'ee dubbachuutti jira. Ol ka'ee waan an dubbadhu waan takkatti hin dubbadhu waan warroonni ajjalaa komantii kennu kana dhaga'utti hin jiru. Gayuu dhugumaan yookaan Oromoo tanaaf Oromiyaa tanaaf dhuguma ilmaan Oromoo dhiin ilmaan Oromoo kan bosona keessa jiru haaqooruu barbaanne kan barbaadan ta'e imimmaan armee Oromiyaa haaqooruu barbaadan ta'e nama faarsuu duun taane nama qeequu duun taane kaayuma kalee ilmoo qilxuu isinitti kennisan nuti addaa zuwaa yaasosti irraa BKM irraa AKM irraa sniper irraa kilaashii ruushii turkirraa inni biterraa rasaasota 260 dugda irratti baatee waraanni bilisummaa Oromoo socho'ee Oromiyaa sochoosutti jira. Garuu ilmoo qilxuu isii rasaasa 4 baatuu fi kilaasha 8 falmataa ture jecha. Kaayoon isaa hadda galma ga'ee Oromiyaa hunda keessatti waraanni kalee biyyoota hambaa Eertiraa fi Jibuutii, Suudaanii fi Keenyaa jiraatu hadda Oromiyaa hunda dhuunfatee Oromiyaa keessaa harka dugda diinaa gubbaa rasaasaaf kilaasha hiikkataa aayoo teenarraa dhadhaa fi qibaatii dibataa maangoo fi muuzii nyaatee bira dabraaraa jecha. Soo kanaaf waa'ee namaa faarsuu dhiifnee waa'ee tarsiimicha kaayoo abaa woboon qabu isa sanitti oduu deebine. Inni biroo waan isin dhaamuu barbaadu namoonni hedduu maqaalee tuquu barbaadu baasdus qabeenya irraa kaatee sagalee irraa ka'ee yeroo irraa ofii ka'ee hanga waliin fayyadamuu jalqabetti waa'ee waraana isaa sappoorti kan godhu arga. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo aadaan cabsu, safuun cabsu, naman arrabsu. Isa kana hundi kennayyuu haa sirreeffannu. Warroonni jalaan komantii barreessitanis, warroonni as gubbaan dubbattanis waraanni bilisummaa Oromoo seerri aadaa warraaqsa 19 fi warraaqsa 3 keessattis kan jiru arrabame malee naman arrabsin. Qeeqame malee naman qeeqin. Jaallummaa kee namaa kenni malee namarraa jaallummaan fudhatin jedha. Waraa bulaa deebanaa ninjifannaa waraanni kenna bakka hedduutti injifachuutti jira. Ulfaadhaas nin jechuu barbaadaa galatoomaa. Tola guddaa galatoomaa jaala keenya nuuf jiraadha. Roobale al tokko jaala kiyya galatoome hedduu ulfaadha. Namni akka kee kanatti yeroo dubbate onnee irraa waa nama buqqisaa beektaa. Kana dhabneeti nuti kan jiyyaa jirullee nama akka keetii kana dhabne because akkanatti yoo dubbatanii Oromoof, Oromummaaf, Oromiyaaf wanni sun dawaa namaa ta'a. Waan dhukkuba nama fayyisa yookaan waan namarraa buqqisa jechuudha. Miseensas ta'a, deeggaras ta'a akka amma nuuriin dubbate kanatti yoo dubbattanii Oromoo hunda walii galcha dhugaa rabbi. Hundi keessaniyyuu galatooma. Ani sumaan galatooma jechuuf maayikii banadhe galatoome. Galatoome Eeliyaas. Sooroo moo Oroodha? Waa uummata keenya yaadne yeroo beektan yaadna baay'ee hin qabnu garuu ani akka mataa kiyyaatti Oromoo martuu jechaadha yaadne galma gahuun nu jechaadha dhiiga keenya jigee ilmaan keenya wareegameen hundi keenya dhiiga qabnaa osoo kutaaf gandaan hin ta'in nu jechaadha wanni Jawaar hin deeggarullee Jawaar illee abbaa qeerrooti waboolleen immoo waboof Jawaar wanni addaan jirtu hin jirtu martuu galma Oromummaa tana jechaadha siyaasni jaraa walumatti deebi'a waan addaan ba'uuta kan qabu. Jawaaris waan achi qabu hin qabu siyaasni kun siyaasa akka mataa dura jirutti nama maraa maqaa dha'u malee inni wanni isa cunqursanii isa ajjecha yaadanillee sababa inni alaabaa Oromiyaa tana ol qabeetiniin Oromummaa tana ifa baasee miidhama ilmaan Oromoo ifa baaseef miidhamni ilmaan Oromoo isa dhukkubsee kanaaf isa bakka isa keessatti isa ijoommata dura dhabamsiisuu fedhanii jechuun nuti ilmaan Oromoo
wanni nu jawaar irratti wanni jawaar akka kutatu osoo hin deemin wanni jawaarin yeroo as keessatti namni amma biyya arabaa biyya ishee kana keessatti illee jawaarin qeequuf wanni nu jawaarin osoo kutaan nama qeeqin akka arsiitti illee nu wanni ijoollee keessatti jawaarin akka malee godhanii bakka kutaa namaa arrabsan achi taranii ijoolleen jimmallee asii keessa taranii kutaa namaa ganda namaa arrabsanii akka malee keessa sarree wanni walitti harka nu dabarse. Osoo jawaarillee jawaarin ofitti qabuu hin ta'in jawaar ka Oromoo hundaati. Ka osoo yoo aangoo qabatillee jawaarillee yoo aangoo qabatillee ka Oromoo hundaati. Nu kanaaf waboollee nu jechaadha nu waboon yoo waa jawaariif waboon tokkoma nu tokko innati ni anjaa jawaarin nu jawaarillee dura jiraaf jenne malee akka abii jarri deeggaran abii maa deeggartan abii maal nu godhe ka ilmaa dhiiga ilmaan Oromoo kenna ofii mootummaatti achirra sakaawee amaanaa Oromoo nyaatee dhiiga harma diina ilmaan Oromoo nu qalchiise. Kanaaf bakka numaa deeggartan jennee ayitti bakka miidhaa walirraa hin geenne wanti gandummaa fi wanni fidellee waan kana nu jawaarin arras borus ni deeggarraa. Namni qeerroo jedhetiniin alaabaa Oromiyaa tanaayyuu asirratti ol nu mul'isetiniin alaabaan Oromiyaa duraan takkaan agarre alaabaa Oromiyaa keessatti akkatti ol baasitiniin Finfinnee dhiisati oluun mul'anne takka akkatti alaabaan Oromiyaa waraana Oromiyaa waraana bilisummaa kanallee wal cimsanii bakka kan waliigalteedhaan ka asirratti alaabaa tan ol mul'ise karaa cubsiise akkasattuu jechaadha galmaan ga'ellee garuu namni wal gufuu wal jala jira. Gufuu walitti ta'e malee garuu inni galmaan ga'e ammallee immoo inni kaayoo sanumarra deemaa jira. Siyaasaaf namni jecha siyaasaaf jedha malee inni wanti Itoophiyaa illee inni Itoophiyaa deeggaru takka illee garuu yoo inni karaa Itoophiyaan deeggaru amma sarras boros taanan nu kaayyoon kenna ka wabootiif ka jawaarillee tokkuma. Kanaaf yaadni kiyya asuma. Marati ayaa turtii. Okay, galatoome. Daalachaatti fufi kan kennatti fakkaate. Akkam roobale atin obsum qabda rabbiin obsa ganirraallee sii kennin qara tokko jedhe ka bilchigin ka jawaar deeggaru ka ba'u deeggaru walii yaamte wagaafattu nama kakka obsa qabuyyuun gara gamma tiktookii keessatti tokko jedhe. Inni lammeessitooniyu. Jawaari paartiin qabu biyyi paartiin bulchanii addunyaa namni paartii isaan garre kalee gaafa uummanni ijaarsu waan dabre sabii cuftiin namni cuftii kashinti beete yarru faranjii yarri itti kennin ka qoraan cabsi itti kenne kun waan biraati. Suni tooppikii biraati. Kan ammaan tana aares jawaari Itoophiyaa aaretti ijaaraa jedha gabbaafate jedha jawaari faboo waliillee yaadaallee waliillee takka hin taane guyyaatu tokko waliin taane namni wal taa'aa jedhu kun cuftiin fakkeessa. Jawaari Itoophiyaa aaretti ijaaraa jechuu jira. Kasabii cuftii keessa cululuqsi mul'atu dhadha dibatee namni cuftii keessa ifu. That's it. Afaan dhibiin dubbata afaan Oromoo dubbata. Afaan inni nu dubbachuu jiru Amaaranyaa miti, Ingilishii miti, afaan Oromoo. Yoo sun hin ta'in abaddan gargar baasuu hin dandeettanii jedhu dur taa'ee uummata Oromootiin. Yoo Itoophiyaa aaretti inni ijaare Itoophiyaa biyyilleen harka qaba. Tajawaare mudhummuu qamman beete mangistiin nu ijaara ka Oromoo nu keessa achi dhuftu. No, gize gare namni waan salaalu qaba. Jawaar sirnaa miti. Jawaar aktiivistii ture aktiivistii kaafaa oseen simple. Itoophiyaan gimbanyaan kanaa jedhee abiyyi fa waliin tiim lamma maal jedhanii galan warri waan irraa wal dhabu warraa beeka. Naafsi ammoo akka mucaan dargaggeessi kun dubbate arsiif jimma shawaa maali jedhanii wallaggaa maali jedhanii wal abaaruu sun sirnaa miti. Sur Oromoon hin qabdu. Dhaab callaa don ta'eyyuu sirna Oromootiyyuu safu. Jawaar ammoo sirni inni harka qabeetti hayyoota Oromoo agana jaarsa Oromoo agana maali Oromoo agan jedhi hangarra ofii agammi deemu jirkanam. Ka duri aktiivistii politikaan analaayiisii biyya kana irra xiinxala Oromiyaa callaa irra xiinxalu lafa addunyaa cufa irra xiinxalaa deema. Har'a ammoo yoo gadhuftu nam miliyoon 120 fuulkee dhufuu jira Jawaar. Namni miliyoon 140 kunini cuftiniyyuu miidiyaa fi akkuma nu baaltu tiktookii mana namni afaan keenya kun dubbatu hundi qabu namni afaan biraa dubbatu illee qabu irraa haasa'uu jiru. Kun chaalenjii seegatu sun akka inni keessa ba'uun isaa beek nama dhuunfaa kataayee haasa'u.
kabuuggi isaa ka gurgurachuu jiru 2,580 kun waan ofii oofachuu jira. Kaleeyyoo sila aboo walii gale ammajjii tokko sila guyyaa sun buuggi gurguruu dhaabee ammajjii tokko sun guyyaa gootota sun kabaja. Waaqa guutuu kalloonuun elmatanii laggeessee waggiin waan nu dur qabee abbaan feeyyooti intalee school of baas gabbayee Oromoon boochuu miti. It is sirni jaaran. Sirni isaan jaaran Oromiyaaf Oromoo fi qubee jaaranii barachuu jiran. Sirni sun dangaan Oromoo oboona mane dangaan Oromoo deebiin Oromoo deebi'u malee Itoophiyaa san baantanii irraa rakkoon qabnuu jetti. Itoophiyaa keessatti argina uf bulchin we don't have a problem jechuu jira. Lama eenyulleen jaalmarroolleen yoo ammoo akka dangaan Oromiyaa cabeef wanni kun hin deebiin gaafiin isaanii sagal waan kan arguu jiru nuun kun cuftinu yoo haasofnu fedhiteen naasofnu. Inni akkas jedhee sila inni akkas jedhee armaan dura akkas ta'e no story isaa abbaan nuyi barreeffate guyyaa har'aatti sirni Oromiyaa keessatti am Jawaar Itoophiyaan aaretti inni ijaaruuf deemu